Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harkafuun hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya hordoftoota kabajamtoota chaanaal Oromoo First. Akkam nagaa keessan jirtu jajjabaattuu isiniin jecha maabaraati banee jennaan baay'ee gannatti addaate. Isiniin jedha maal jechuu barbaade obboleeyyan kiyya asirratti jechuudha. Koomentii kana laalaa koomentii kana sirriitti naa laalaan isiniin jedha. Koomentii kan anuu dubbisee fixuun dadhabin isiniin jedha. Akkasumallee baay'ee natti dhagame. Baay'ee keessa kiyyatti natti dhagame. Wallaahi baay'ee tokko natti dhagame jechuudha. Obboleettiin keenya kun teesseeti kan isiin naa barreessite jechuudha. Teessee kan isiin naa barreessite bilbila mataa isiitiin odoon ta'in aybaada daa'imaatiin jechuudha. Aybaada daa'imaatiin naa barreessite jechuudha. Maaliif bilbila mataa isii hin qabdu? Bilbila na dhorgatte jette. Galuuf ji'a 4 hafe jette. Kontiraata kiyya fixuuf ji'a 4 hafe jette. Koomentii kan asafutti isinii baay'isee yoo dubbise jechuudha. Koomentii baay'ee dheeraadha. Dubbisuuf YouTube'n na adabuu danda'a waan ta'eef dubbisuu hin danda'u. Kanaaf obboleeyyan kiyya obboleettiin kiyya kun maal naan jettee akkuma yeroo darbe isinii dubbadhe jechuudha. Maal jettee na gaafattee yoo galuuf yaada qabaatte natti himinaa jettee jetti. Yoo galuuf yaada qabaatte natti himinaa jechaa turtee jetti. Anis maaliif na gaafattee jedhee shakkiin natti uumame. Yoo hin taa'a jedheenis yoo hin gala jedheenis yookaan akka hin teenne barbaaddi yookaan immoo akka biraa deemne barbaaddi. Kanuma lamaanuu murteessuu diddaaf inshaallah jedheeni jetti. Inshaallah hin beekamu. Taa'us danda'a deemus danda'a jedheen jetti. Goobaziidha. Goobaziitiyye baga akkas jetteen. Baga waan barbaaddu murteessitee ittiin himin. Waan barbaaddan murteessitanii ittiin himina yeroo kamuu. Galuu barbaaddaami. Galuu hedaa ani taa'uun barbaadu itti jala sarartee ittiin himin. Taa'uu barbaaddaami. Ani taa'uu hedaa galuun barbaadu jettee gizeedhaan ittiin himin murteessite. Sii galee yoo akkati biraan teenne barbaadan akkati biraa deemtu barbaada waan ta'eef gaafa san dhiibbaa garagaraa sirraan gahan miidhaa garagaraa sirraan gahan deeman jechuudha. Sii galee yoo ati immoo hin gala jettee jara murtee itti himte jechuudha. Gaafa sanis miidhaa sirraan gahaa deemu jechuudha. Akkati biraan deemne yoo barbaadan dalagaan si miidhuu danda'an. Waan ati hojjettee hin dandeenye si hojjechiisuu danda'an. Waan garagaraatiin si miidhan. Damooza kee si dhorgachuu danda'an. Damooza kee yookaan akka dura biraa qabdu. Kanaaf jechuudha. Obboleeyyan kiyya galuu heddanis taa'uu heddanis jala murtanii waan dhugaa ittiin himinaa jiratti. Galuu heddaani gaafa jiini takka qofa si hafu itti himi. Bakka gaafa jiini takka si hafu galuu heddiitti. Ji'a takkatti isaan dalagaanis yoo si miite akkuma taate hirriba si yoo dhabde dhima dhumti jiini takkaa sun daftee. Garuu ji'a jiini 8 gaafa si hafu jiini 5 gaafa si hafu jiini 4 gaafa si hafu jala sarartee itti himte taanaan miidhaa hedduu dhiibbaa hedduu sirraan gahaa deeman jechuudha. Kanaaf obboleettiin keenya kunikaa akkas naan jettee anis shakkeetumaan inshaallah hin beekamu jedheeni. Achiinin gaafa ayyaanaa gaafa sooma hiikaa ufumaa na arrabsitee lafumaa kaatee jette. Gaafa siin na arrabsitu anis aareetiin miira keessa galee deebiseefi jette. Gaafa nan deebii kana deebisuuf natti dhaadachuu jammartee. Yeroo galtu sin dhiisu naan jettee na dhaadachuu jammartee. Maaliin godhaa maaliin ta'a akkamiin ta'a bilbila mataa kootii hin qabu. Ammayyuu bilbila daa'imaatiin si'i dubbattu arginaan siif barreessee sagalee naaf ta'e jetti. Mucattii kanaaf mee akkam ta'eetiin odoo bilbila qabaatte ishee sagalee ta'uufii danda'a. Osoo gama tiktookiitiin ta'e gama saniinuu sagalee ta'uufii danda'a. Amma isiin ka barreessiteen bilbila warraati bilbila daa'ima isaaniiti. Odoo anuu waa barreessee fi odoo anuu achi jalatti waa barreessee fi keessaan akka tasaa arganii deemanii isaan jechuudha. Googilii keessatti hiikasaa laalanii maaliif akkana jette maaf akkas goote
jedhanii miidhaarraan ga'uu danda'an jechuudha. Yoo garuu gama tiktookiin ta'e rakkoo qabu. Odoo kunuuyyuu bilbila mataa isii ta'e rakkoo hin qabu. Obboleeyyan keenya jechuudha. Wallaahi hedduu ka gabbaanii dubbachuu hin dandeenye. Ka gabbayee dubbachuu danda'u carra qabeessa jechuudha. Kama bilbiluma namaatiin bilbiluma saba isaatiitu dhiyaatee bilbila namaatiin dubbachuu danda'u carra qabeessa jechuudha. Meeqa kamtu ijoolleen akkanaa jechuudha. Ka bilbila hin qabne. Ka gabbaanii rakkoo isaanii himachuu hin dandeenye. Ka rakkoo meeqa miidhaan meeqa isaanirra gahaa jiru mana keessatti jechuudha. Laala. Mijattiin tun amma uf sodaa keessa jirti. Lubbuu isiitiif uf sodaa keessa jirti. Nama kontiraata kiifituuf ji'a 4 na hafe. Garuu akkamiin ta'a? Maal naaf hoyyaa? Natti dhaadachaa jirti. Waan isiin na gootu hin beeku. Lubbuu kiyyaafis sodaa keessa jira. Jechaa jirta mijattii tan. Dhageettanii. Kanaaf obboleeyyan kiyya jechuudha. Yoo isinii danda'an eega waan akkanaa dhageette yoo waan akkana dhaadannoon akkanaa isinii jiraate. Maatii dubbisuu barbaada jedhaani. Maatii dubbisa jedhaaniiti. Bilbilaati yoo bilbila isinii kennanii yookaan ka maatii isin dubbisiisan ta'e gama saniin nama sagalee isinii ta'uu danda'u jechuudha. Nama asirratti sagalee isinii ta'uu danda'u. Nama sagalee isinii ta'uu danda'u himattanii waan akkanaa akka sagalee isinii ta'an gochuu dandeessan jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee dhaadannoo hedduutu jira. Amma takkas akkuma san koominti isii wal fakkaatu jechuudha. Akkanatti natti dhaadatti. Ergan dhufee waggaa 1.5 natti dhaadatti. Yoo ani biiroo nageessi jedhuun si gurguranaan jettee dallaala barbaade si gurguranaan jetti. Yookaan poolis xaabiyaa si geessanaan jetti. Waan garagaraatiin na sodaachisti. Akkamiin ta'a rakkadhee jettee isinis koomintuma kana fakkaatu azalatti naa barreessite jechuudha. Poolis xaabiyaa isin geessinoo jedhan poolis xaabiyaa isin geessuun inumaayyuu isiniif bareeda bara. Wanti isin sodaachisu hin jiru. Ati yakkan hojjetin malee. Daa'ima isaanii irraan miidhaa hin gahin. Daa'ima isaanii yookaan hin dhayin yookaan hin qunxuuxin. Malee waan biraa jechuudha. Meeshaa soo cabsite seerri meeshaa maatii cabsite san birri sirraa kafalcheessa. Sirraa kafalan malee wanti si godhan tokko hin jiru. Atuu furmaata argatta. Gaafa qaama seeraa biraan si geetti jechuudha. Isiinuu badii malee qaama seeraa biraan si geettu si sodaachisaaf jechuudha. Osoo yakkan hojjetin eenyutu yakkamaadha jedhee biyya kana keessatti immoo akka biyya keenyaati miti. Dirqama ragaa qabaachuu qabda waan balleessite san. Isiinuu ragaa qabaachuu qabdi waan ati balleessite san. Sii galee ragaa qabaachuu qabdi jechuudha. Akka biyya keenya gubboonii miti kasitti faradamuun tokko. Dhugaan malee takka viidiyoo qabaachuu qabdi. Yoo atuu daa'ima si qunxuuxe takka gadaanis daa'ima si irra jiraachuu qaba. Sii galee kanaaf sodaattanii mana seeraa isin geessinoo isin jettaa isinii geessitu. Seerri isiifis waan jiru dhugaa jiru dubbata jechuudha. Ooti balleessite badii dhugaati balleessin asimatti murteessa malee odootiin balleessin isiin kana jetteef isiin zeegaa biyya sanii taateef waan inni sitti murteessu hin jiru obboleettitiyya. Inumaayyuu jechuudha bara osoo tolee warra biiroo isin geessu irra poolis xaabiyaa odoo isin geessite santu bareedaayu jechuudha. Isin eegalee santu bareedaayu. Amma warra biiroo isin geessite warra biiroo sababa maallaqa isii irraa fudhataniif odoo atuu rakkoo keessa jiraattee odoo atuu mana sanitti beeloftee dheebottee hirriba dhabdee rakkattee waa hedduuyyuu taate homa takka isitti hin balleessina yoo isiin jettee isii afotti kaballaa si obaasanii isii mojji mana isiitti si deebisan jechuudha. Sii galee gaafa san akkati waganii sin qabne itti agarsiisan jechuudha isitti. Gaafa san akkati lammii hin qabne akka namni siif dhaabatu as keessa hin jirre odoo siinuus ajjeeste. Akkati nama hin qabne itti agarsiisan jechuudha jarrummaanu. Yeroo baay'ee biiroo nageessiifis hin jarjarinaa ijoolleen keenya. Wallahi yeroo baay'ee biiroo nageessiifis hin jarjarinaa. Warra biirootiin hin koorinaa. Warra biiroo hin abdatinaa. Wallahi warra biirootiin hin koorinaa. Yeroo isin geessite taanaan jarri inumaa taanuu
taanu caala akkasiin isin jabaatte akkasiin isin tuffatte isin irra deemte akka barbaadde isin ergitu itti agarsiisan jechuudha. Isii afuutti isin reebanii isin arrabsanii isinii galee kanaaf ijoolleen keenya jechuudha yoo danda'an suutaan nama isin gargaaruu danda'u. Amma sooshaal miidiyaan hundi katole eenyuyyuu si gargaara. Eenyummaan si gargaara ati gadi baatee rakkoo kee yoo himatte jechuudha. Wannummaa warra biiroo isin abdachiisu hin jiru gonkumaa takka.